Miidiyaan torku daraaf qabannee dhiyaannee isin dhageessifna oduu waliin aan Usman Abdulatif. Ana cinaksanitti warra poolisoonni addaa naannoo Somaaliitiin subii irraa hawaasa nagaa irratti banameen lubbuun namoota lama dabruu fi kanneen hafan hedduus madaa'uu jiraattonni dubbatan. Miidhaan gamalachuutiin gahuu kan himan jiraattonni aanichaa kanneen miidhamanis mana yaalaatti akka argaman OMN'tti himan. Oduma wal qabateen godina Baalee aanaa madda walaabuu ganda madda naannawa dirree Luucaatti ganama irraa lolli fakkaatan gaggeeffamaa akka turee fi gama jiraattota irraa namni tokko kan madaawee hoggaa ta'u gama weerartoota irraa ammoo namoonni afur ajjeefamuu jiraattonni OMN'tti himani. Faayizaalee Astabarata qabdi. Weerarri humnoota poolisoota addaa naannoo Somaaliitiin gaggeeffamu hawaasa dagachiisee daangaalee Oromiyaa cabsee seenuudhaan uummata nagaa irratti dhukaasa banuudhaan miidhaa geessisaa jiru ammas fala argachuu hin dandeenye. Godina Harargee aanaa Cinaaksan araddoota akka Waleensuu Qobboo fi Faafam Jaamtu keessatti ganamarraa humnoonni kunneen jiraattota irratti meeshaalee gurguddaadhaan waraana banuudhaan miidhaa jabaa qaqqabsiisaatti jiran. Humnoonni kunneen loltoota isaanii guyyaa kaleessaa irraa jalqabee araddoota keessa facaasuudhaan hanga har'aatti weeraraa akka jiran beekamaadha. Hawaasa nagaa irratti weerara gaggeessuun guyyaa har'aatis lubbuun nama lama akka dabartee jiraattonni dubbatan. Gamoo weerartoota namoonni torba battalumatti yoo ajjeefaman kanneen hafan hedduunis akka madaayantu himame. Akka jiraataan kun jootti weerartoota irraa kanneen madaayanis jiraachuu himuun lolli kun ammaaf kan addaan dhaabbate ta'uu dubbate. Guyyaa irraa aanaa Cinaaksan araddaa Qobboo Biqaarratti weerara liyyuu poolisii mootummaa naannoo Somaalee banteen namni lama nurraa wareegamee namni tokko madaaweeti jira. Namni madaawee maqaan isaa Ahmad Saay Aliyyi jedhama. Namni wareegame tokko maqaan isaa Taahir Muhammad Hassan jedhama. Kaan maqaa isaa hanga ammaa hin arganne. Araddaa biraa araddaa Gololcha jedhamtu irratti akkasuma weerara liyyuu poolisii mootummaa naannoo Somaalee banteen lolli adeemsifamaa ture ammaaf garuu dhaabbatee jira. Gama keenyaan miidhaan hin jiru, gama isaaniitiin miidhaan akka jiru odeeffannoo arganneeti jira. Ammaaf wanni jiru kanuma. Dhalataa Oromoo Ahmad Saay Aliyyi jedhamu ammoo lola irratti akka madaa'e gabaasni garasee dhaqqabee ni mirkaneessa. Garuu lolli kun haa qabbanaa'u malee humna waraanaa dabalataa daangaa irratti guuranii waan jiraniif weerara banuu mala yaaddoo ijoo uume waan ta'eef uummanni naannoo san jiraatu of eeggannoo akka godhuu qabanii fi hawaasni naannoo aanaa Cinaaksanitti dhiyaatan hatattamaan bakka jiru walitti dirmachuu akka qabanis dhaamame. Oduma wal qabateen godina Baalee aanaa madda walaabuu ganda madda naannoo dirree Luucaa keessatti ganamarraa lolli fakkaataan akkanaa gaggeeffamaa akka turee fi jiraattota irraa namni tokko madaa'e yeroo ammaa hospitaala madda walaabuutti akka argamu namni OMN'f yaada kenne kun dubbate. Lolli kun ganamarraa sa'aatii 12 irraa kan jalqabame yoo ta'u hanga ammaatti cimee kan itti fufe ta'uu jiraataan aanichaa yaada OMN'f kenne kun dubbate. Aanaa godina Baalee aanaa madda walaabuu ganda madda araddaa dirree Luucaa kan sammuu jedhamu irratti lolli kun kan baname arda. Lolli kun guyyaa lama duras banamee ture. Guyyaa lama duras biyyaalii mootummaa naannoo Somaalee uummata Oromoo irraa nama tokko wareeganii nama tokko ajjeesanii turanii. Arda guyyaa lama iddoodhaan jidduu ta'ee arda ganama kana sa'aatii 12tti galanii hanga ammatti odeeffannoo nu dhaqqabe anis naannoo sana hin jiru odeeffannoo bilbilaan fudhadhe. Hanga amma wanni jiru uummata Oromoo irraa namni tokko dhaabee farii gara hospitaala madda walaabuu geeffamee jira. Gama liyyuu hailiitiin dammoo namni afur akka wareegametti odeeffannoo kan dhaqqabe. Humnoonni kunneen guyyoota lama duras weerara jiraattota nagaa irratti manuudhaan nagaaf tasgabbii dhorgataa turan. Uummanni aanichaa ammoo of eeggannoo cimaa taasisuu akka qabanis dhaamame. Pirezidaantiin naannoo Somaalee Abdii Muhammad Umar yookaan Abdii illeen dogongora raawwatameef dhiifama gaafatan. Abdii illeen hogganaatti biyyattii fi aangawaa TPLF gameessa kan ta'an obbo Geetaachoo Asaffaatiin dirqisiifamuu fi doorsifamuun badiilee fi dogongora keessa akka galan saaxilan. Obbo Geetaachoon waggoota kurnan dabran wayitaa taayitaarra turanitti yakkoonni ulfaataan lammiilee biyyattii addatti Oromiyaa irratti raawwatame baay'eedha. Eega muummichi ministeera Dr. Abiy aangotti dhufanii taayitaarraa ture irraa buufamee jira. Bakka obbo Geetaachoo Jeneraal Adam Muhammadiitu muudamee jira. Abdiillee fi bulchiinsi mootummaa naannoo Somaalee Itiyoophiyaattis dhiifama gaafachuu dubbatan. Yakka raawwatame mootummaa fi paartiin Dimokiraasummaa Uummataa Somaalee Itiyoophiyaa kan naannicha bulchu itti gaafatama kan fudhatan ta'uu ibsan. Abdiilleen kana kan dubbatan walgahii dilee mana maree naannichatti kaleessa jalqabame irratti akka ta'e maddeen ifoomsan. Bulchaan bulchiinsa naannoo Somaalee Abdiilleen jijjiirama muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad guyyoota 100 keessatti mul'isan dinqisiifatan. Bulchiinsi naannoo Somaalee karoorri muummicha ministeeraa dhiifama jaalalaa fi ida'amuun koree hojii raawwachiiftuu paartichaatti guutummaatti fudhatamuu ibsuun hojiirra oolmaan isaatis kan hojjetan ta'uu addeessan. Itti doon manni maree bakka bu'oota uummataa adda bilisa baasaa biyyoolessa Ogaaden irraa galmee shororkeessummaa haqe bu'uura godhachuun
dhaabni kun biyyatti deebi'ee qabsoo karaa nagayaa akka geessuun hojjannaa ja'an dhalattoonni naannoo Somaalee fi hawaasni bal'aan biyyatti abdii illeen gocha gara jabeenyaa Somaalee fi Oromoo irratti raawwatamee fi ammaas itti jiruun aangoo irraa kaafamee seeratti dhihaatee adabamuu akka qabu iyyataa jiraachuun ifa. Wayita abdii illeen dhiifama gaafachaa jiran kanatti poolisoonni adda naannoo Somaalee aanaa Cinaaksanitti weerara bananii jiraachuus maddeen saaxilan. Godina Harargee Baalee fi Boornattis lubbuun namaa fi qabeenya irratti badii hamaatu dhaqqabaa jira. Gama biroon bulchiinsi naannoo Somaalee hidhamtoota siyaasaa 150 gadi dhiisee jira. Itti gaafatamaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii naannichaa obbo Idris Ismaa'il isaan hiikaman keessaa 17 miseensa adda bilisa baasaa Ogaadeen ta'uu himan. Hiikamuun namoota kanneenii gaarii ta'us isaan hafan hedduun wal faana akka hiikamaniif maatiin yaamicha dhiheessan. Simannaan jila hogganoota ABO tokkoomee godina Arsii lixaa magaalaa Shaashamanneetti jalqabee Kofalee fi Dodolaattis gaggeeffamuun godina Baalee magaalaa Roobeettis fuulla'ee jira. Jilli hooggantoota ABO tokkoomee kan obbo Abbaa Nagayaa Jaarraa fi Jeneraal Haayiluu Gonfaatiin durfamu miseensota 8 of keessatti hammachuun adoleessa 11 bara 2018 godina Baalee magaalaa Roobee istaadeemii magaalichaatti haala ho'aadhaan simatamee jira. Mama Fantaalee dabalata qaba. Simannaan jila hooggantoota ABO tokkoomee godina Arsii lixaa magaalaa Shaashamanneetti jalqabee Kofalee fi Dodolaattis gaggeeffamuun godina Baalee magaalaa Roobeetti fuulleera. Godina Baalee magaalaa Roobeetti dhufaatii jila hooggantoota ABO tokkoomeetiif jecha hawaasni adoolessa 10 alaabaadhaan faayamee uffata aadaatiin caanceeffamee jala bultii simannaa gaggeessaa turuu jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Jilli hooggantoota ABO tokkoomee kan obbo Abbaa Nagayaa Jaarraa fi Jeneraal Haayiluu Gonfaatiin durfamu miseensota 8 of keessatti hammachuun adoolessa 11 bara 2018 godina Baalee magaalaa Roobee istaadeemii magaalichaatti qeerroo qarree haawolii manguddoowwan foollee abbootii gadaa fi abbootii amantaatiin bakka hirmaannaan hawaasa bal'aa daran ifee mul'atetti gaggeeffamee ooleera. Hooggantoonni jila ABO tokkoomee hawaasa bal'inaan istaadeemii magaalaa Roobeetti isaan simachuuf ba'eef haasawa taasisanii jiru. Qeerroon Roobee fi naannawa isiidhaa guyyaa 2 guutuu addabaabayii magaalattii irraa jalqabanii guutuu magaalaa alaabaa adda bilisummaa Oromootiin faayanii geerarsaa fi dhiichisaa bohaaraa oolanii jiru. Kana malees hawaasni godina Baalee aanaa Gooroo guyyaa har'aa adoolessa 12 bara 2018 jila ABO tokkoomee haala hawwataan simatanii jiru. Simannaa kana qeerroo qarree fi xiqqaaf guddaan odoo hin hafin uffata aadaatiin faayamanii magaalaa Maliyyuu Burqaarraa kaasee hanga magaalaa Goorootti hooggantoota jilichaa simataa gara magaalaa Gindhiiritti gaggeessanii jiru. Hawaasni magaalaa Gindhiirii fi naannawa isiitis jila ABO tokkoomee simachuuf hirmaannaa guddaa taasisanii jiru. Simannaa magaalaa Gindhiiritti gaggeeffame irrattis immoo hooggantoonni jila ABO tokkoomee haasawa hawaasa bal'aaf taasisanii jiru. Simannaan kibba baha Oromiyaatti jila kana godhamaa jiru. Nagaya qabeessa taasisuuf qaamonni nageenyaa gahee guddaa akka taphatanis maddeen keenya addeessanii jiru. Addi bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu marii mootummaan Itiyoophiyaa jalqabe milkeessuuf labsee dhukaasa dhaabuu beeksise. Akka barreeffamaa gadi dhiisaniin addi bilisummaa Oromoo rakkina siyaasaa mootummaa Itiyoophiyaa waliinii furuuf irra deddeebi'uun furmaanni karaa nagayaa akka itti godhamu waggaa dheeraaf yaamicha dhiheessaa akka ture ni beekama. As dhihoos akkasuma irra deddeebi'ee godhaa ture. Haa ta'u malee baroota dheeraaf yaamicha nagayaa ABO'n dhihaataa ture deebii hin arganne. As dhihoo kana garuu haasawa addi bilisummaa Oromoo hayyuu dureen hoogganamuu fi muummichi ministeera Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmad waliin adeemsifameen rakkoon jiru karaa nagayaa furuuf karaa nagayaatiin furuuf yaaliin godhamaa ture tarkaanfii tokko fuula dura deemuu kan danda'e ta'utti addi bilisummaa Oromoo fudhata. Addi bilisummaa Oromoo kana hubatuun haasawaa nagayaa jalqabame bakkaan gahee fuula dura tarkaanfachiisuuf gargaara amantaa jedhu humna mootummaa nutti bobbahee ifirraa ittisuu irraa kan hafe yeroof dhukaasa dhaabuu labsa. Itti da'uunis yeroof labsiin dhukaasa dhaabuu kunis haasawni jalqabame firii eeggamu harkate gara lola waliigalaa dhaabuu gamtaan adda bilisummaa Oromoo fi mootummaan Itiyoophiyaa akka labsan ABO'n abdata. Kana waan ta'eef waboon labsii yeroof dhukaasa dhaabuu dabarfame kana hubatuun bakka jiru hundatti hojii irra akka oolchu shaneen gumii ABO qajeelchaa ja'a barreeffamni dhaabichaan adoolessa 12 bara 2018 Kamiisa irraa facaafame kun kanuma mirkaneeffachuuf nuti waajjira shanee gumii Asmaraatti bilbilus argachuuf hin carroomne Badrii Yuusuftu gabaase. Godina Jimmaa aanaa Limmoo Saqqaatti bunni kuntaalli 70 karaa daldala seeraan alaatiin godina Shawaa Lixaatti qaamota hin beekamneen osoo sosohaa jiru to'annoo qeerroo fi hawaasni aanichaa taasisaniin kan qabame hoggaa ta'u guyyaa irraa jeequmsi jabaan garasitti akka uumame jiraataan aanichaa OMN'tti hime. Qaamonni mootummaa faayidaa dhuunfaa
qaamonni mootummaa faayidaa dhuunfaa isaaniif jecha bunni kun karaa seeraan alaatiin akka sossoo'uuf karra saaqan battala to'annoo qeerroo jala oolfamanitti poolisootaan walitti akka bu'anis himame. Faayizaalii dabalata qabdi. Godinoota Oromiyaa garaagaraa keessatti maqaa haaromsa gadi fagoo jedhuun saamichi bal'aan uummata irratti gaggeeffamaa jiraachuun barame. Jimma aanaa Limmuu Saqqaatti bunni kuntaalli 70tti dhiyaatu karaa daldala seeraan alaatiin godina Shawaa Lixaatti qaamoteen beekamneen osoo socho'aa jiru to'annoo qeerroo fi hawaasni aanichaa taasisaniin kan qabame yoo ta'u guyyaa irraa jeequmsi jabaan garasitti akka uumame jiraataan aanichaa OMN itti hime. Sababiin jeequmsa kana maali jedhee kan hin gaafadhe jiraataan aanichaa akkana jechuun dubbate. Qaamonni mootummaa faayidaa dhuunfaa isaaniif jecha bunni kun karaa seeraan alaatiin akka socho'u karra saaqan battala to'annoo qeerroo jala oolfamanitti poolisootaan walitti akka bu'an dubbate. Godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqqaarraa innis immoo guyyaa har'aa walitti bu'iinsa sababa kontirbaandiitiin ta'een poolisiin lamaa fi uummanni poolisiin lama miidhamee yeroo ammaa kana mana yaalaa galanii jiru. Kunis sababni walitti bu'iinsa kana kontirbaandii buna fe'ee gara Shawaa Lixaa gara magaalaatti deemaa jiru uummanni fi qeerroo waliin ta'uudhaan qabaniiti kan isaan dhiyeessan. Yeroo dhiyeessan kanatti qaamonni kan akka poolisii Kamal Taafasee, bulchaa aanichaa Kamal Usmaan akkasumas immoo poolisii Abduu Jalil Shukur kan jedhamanii waliin ta'uudhaan faayidaa dhuunfaa isaaniitiif jecha yeroo isaan kana gadhiisan uummanni immoo komii guddaa kaasuudhaan jeequmsi guddaan magaalaa kana keessatti ta'eeti kan jiru. Haa ta'u malee kumaandar Taakkalee Lachiisaas immoo godinarraa kan dhufee jiru dhimma kana isaan wajjirraan ta'uudhaan yaada isaa qabsiisuudhaan uummata fi bu'aa tokko buusuu mannaa jara wajjirraan deebi'uudhaan bunni qabame kun akka inni gadi lakkifamu gochuudhaan komii guddaa uummata irratti kaasee jira. Yeroo kana keessattis immoo uummanni mufii guddaa kaasuudhaan kanaan dura kontirbaandiin gara asiin darbaa jiru uummanni yeroo qeerroo baqachaa osoo jiru lubbuu nama tokko balleessuun isaas beekamaa. Ammas immoo bifuma kanaatiin lubbuun namoota kanaa ittuma darbaatti adeema kan jedhuun uummanni keenya komii guddaa kaasuudhaan walitti bu'iinsi guddaan guyyaa har'aa uumame magaalaa Limmuu Saqqaa Atnaagoo keessattis walitti bu'iinsi guddaan uumameeti kan inni jiru. Dhimma kana keessattis immoo poolisoonni aanaa kana poolisiin bakka biraa uummata wajjin hiriire bu'aa guddaa kan buusu kontirbaandiin galii uummataa kan miidhu waan ta'eef galii galchanii biyya keenya jijjiiru jenna nuti poolisoonni keenya faayidaa dhuunfaa isaaniitiif jecha kan uummata jeeqaa jiran yookaan immoo faayidaa dhuunfaa isaaniitiif qarshii FSR tokkotti qarshii 3,000 hanga 5,000 fudhatanii kan dabarsan waan ta'e harmoolii keenya immoo gabaasa mataa isaaniif jecha gabaasa dhiyeeffachuuf harmoolii daa'imman guddifachuuf kiiloo 20 hanga kiiloo 50 kan daldalatanii buluuf jedhan naannoon keenya buna kan oomishu waan ta'eef isa kana fuudhuudhaan gabaasaaf kan dhiyeeffatan yommuu ta'u uummanni keenya immoo kun komii guddaa kaaseetu jeequmsa gidduutti uumeetu jira. Jiraataan aanichaa kun dabalataan qaamoleen mootummaa kanneen birootis waliin ta'uudhaan maallaqa fudhachuudhaan daldala seeraan alaa irratti haalaan beekamneen hirmaatanii galii dhuunfaa isaaniitiif akka oolfatan dubbate. Walitti bu'iinsa mudate kanaan ammoo poolisoonni lama akka malee miidhamuudhaan yeroo ammaa mana yaalaatti akka galfaman gabaasni garasii dhaqqabe ni mirkaneessa. Gama biraatiin jaanamni kun yeroo mara poolisoonni aanichaa fi kaabinoonni waliin ta'uudhaan wantoota faayidaa hawaasaatiif oolan gamoo ofitti meessuudhaan akka hawaasni homatu taasisaa jiranii jechuun dubbate. Akka fakkeenyaatti buna kontirbaandii konkolaataa FCR tokko irratti qarshii 3,000 hanga 5,000 fudhachuudhaan yeroo hunda akka hin dabarsine ugguraa akka turan ibse. Poolisiin Oromiyaa uummataaf qabsaa jiran kan aanaa kana faayidaa dhuunfaaf jecha kaabinoota warra hin haaromin waliin nageenya qeerroo jeeqaa waan jiraniif jecha qaamni dhimmi ilaallatu ammoo hordoffii barbaachisaa ta'e godhuu qaban ammoo dhaamsa qeerroo Jimmaa aanaa Limmuu Saqqaati. Godina Harargee aanaa gubbaa qorichaa magaalaa Hammoonaatti jiraattonni rakkoo bulchiinsa gaariitiin wal qabatee raafamaa jiran qaamonni bulchiinsa aanichaatti argaman araddaa 5 fi 6tti qotee bultoota lafa irraa kaasaa jiraachuus maddeen saaxilan. Gama biroon jiraattonni magaalattii sochii taasisaniin deeggarsa lammiilee Oromoo bulchiinsa naannoo Somaaliirraa buqqifamaniif kan oolu qarshii 214 walitti qabu koreewwan deeggarsaa ifoomsan. Akka itti aanutti isiniif dhiyeessina.
Godina Harargee aanaa gubbaa qorichaa magaalaa Khammonaatti jiraattonni rakkoo bulchiinsa gaariitiin wal qabatee raafamaa jiran qaamonni bulchiinsa aanichaatti argaman haaromsee kan isaan hin dhaqqabin tahuu jiraattonni dubbatan. Bu'uuraaleen misoomaa aanichatti tarkaanfataa jiran kan hin jirre tahuu ibsuun rakkoon bishaanii, daandii fi humna ibsaatis isaan hubaa jiraachuu jiraattonni komatan. Humni ibsaa guyyoota muraasa qofa tajaajila kannee xiqqoo malee ji'a guutuuf bada. Qaamonni mootummaa jaarratti kafaltii humna ibsaa walitti qaban maallaqa guddaa isaanirraa fuudhaa jiraachuu jiraattonni ifomsan. Dhimma daandiitiin wal qabatee rakkoon jiraattonni magaalaa Khammonaa baroota danuuf gaafatan ammaas kan hin furamin ta'uu himan. Akka barbaadanitti sossohanii guddachuu danqamuun hojiiwwan hedduun kanaan wal qabatee kan harkatti yarachaa jirtu kaasuun dhimmi bu'uuraalee misoomaa fala dhabuun hamilee kan isaan xuyxe tahuu addeeffatan. Qaamonni bulchiinsa aanichaatti argaman araddaa 5 fi 6tti qotee bultoota lafa irraa kaasaa jiraachuus maddeen saaxilan. Kaayyoo hangammaatti ifanuuf hin tahiniin qe'ee teenya irraa baanee lafa teenya irratti bulchiinsi dalee marsee jira jechuun abbootiin lafaa OMN itti himan. Hanga keessa beeytoota odeeffannitti laftee qabamaa jirtu dhaabbata garagaraatiif ta'uun barame. Gama biroon jiraattonni magaalaa Khammonaa lammiilee Oromoo shira diinaaf bulchiinsa naannoo Somaaleetiin qe'ee fi qabeenya irraa buqqifamaniif deeggarsa maallaqaa taasisan. Sochii taasisaniin deeggarsaaf kan oolu qarshii 214 walitti qabus koreewwan deeggarsaa ifomsan. Lammiilee Oromoo aanicha qubsiifaman keessaa maatiin 40 rakkoo keessa jiraachuun deeggarsa kanaaf kan isaan kakaafte tahus koreen qindeessitu gargaarsaa dubbatan. Hawaasa naannoorraa walii qabna akkaawuntii walii galarratti galchine akkaawuntii walirratti galchuudhaaf amma karoora keessa galchinee jira. Akka uummata keenya kan luka isan ala galchu jee inni waan san amma akkaawuntii walii galarratti galchuudhaaf karoora qabna. Saritti aansuudhaaf bu'uuraalee misoomaa aanaa kana bakka walirratti tuulamtee uummata kana osoo hin fayyadin inumaa gara dukkanatti uummata hawaasa kana geessitee aanaa kanallee geessaa jirti. Warri aanaa kana hoogganaa turanii fi aanaa kana oofaa turanillee warruma mataa fi tiftiisha fi guutuudhaaf deemu malee kan uummata kana fayyadu tokkollee hin garre hanga ammatti beekne. Amma yoo garre malee dura yoo garuu taate malee waan takka waan uummata kanaatti hin garreen uummanni keenya kan jira araddaa 5 tan jedhamturraa amma uummata horruu duraa daangessanii kan irdaatallee akkaan hin katabne jira. Har'a uummanni achirraa kan boo'aa ture jechuun waa'ee gargaarsa deenis wal qabate waa takka waan nuusi kaan garre amma karaa fakkeenyaaf karaan kan laga arbaa deemu ni jira, kan qorichaan bahu ni jira, kan araddaa jaha karaa bukkeetiin bahu ni jira. Karaan sun hundi caccabee jechuun baajajjiirraa namni akkaataa itti daawwitii jijjiirratu dhabee daawwitii cabsuudhaan oofaa jira jechuun karaan itti baasu magaalatti nama baasu hin jiru. Karaan kan baasu karaa achi gooti girnaan itti gadoo deemu kunu caccabee bakka makiinaan hundi keessatti buffooyitee adagaa hedduu namarratti geessisaa ergi. Uummanni keenya bakka rakkoo guddoo keessa jira, bakka furmaan hin jiru, iyyitu furmaan hin jiru, ifaan amata keessaa yoo guyyaa 15 ta'e bakka diskiritti hin jirtu bakkaadhaa jeniif kan silaa ifaa kanaa jechu meessorra taa'aa guyyaa meessotti itti deeme furmaata tokko sun argatiin bakka gaatii takkaaf ho'i ture amma guyyaa lama ifee amma uzaatan amma dhaama jirraa fi kammarraa baasne yoo amatatti bakka amatatti yoo guyyaa 15 ta'e ike bakka maanan ibsanne usaniituma uummata irraa maallaqa guuraa jiranii qotaanii osoo jala deemnee leqanii laallefaadha akkanumatti hararra dhaabbatee biilii uummatatti illee haganarraa hagana itti osoo hin jenna uummata irraa maallaqa guuraa turan durirraa kaasee guyyaa sadafaa isanii usanii biilii fidanii dhufan guyyaa 15 isanii biilii fidanii dhufan waan takka bakka uummanni kun miidhama guddarra jira yoo isinis bakka federaalaan hoogganamtiin hunjanii furmaanni tokko osoo badin faa garuu osoo waan takka badin faa osanii dhaamtan. Tole daawwattoota Oromiyaa miidiyaan toora koodnaraaf qabannee dhiyaanne tan hangammaa isin dhageessifneedha gama ogummaa kaameeraa fi